Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota YouTube chaanalii Oromoo System App hundi keessaniif nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaarra viidiyoo haaraa walitti deebineetiin jirra. Viidiyoo har'aa kan waliin ilaallu akkaataa intiroo argaa jirtan kana waliin itti hojjetan waliin ilaalla. Na waliin turaa isiniin jedha gadhuma viidiyoo kanatti na waliin turaa isiniin jedha. Warroonni haaraa taatan ammoo subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Amma kallattii gara barnootaa isin dabarsaa na waliin turaa. Isin hundi keessanuu akka Kaayin Maasterii qabdan abdii guddaan qaba. Kaayin Maastera keessan seentu. Kaayin Maastera keessan keessa akkatti erga seentan booda akkatti erga seen booda iddoo ida'uu tana ni cuqaaftu. Sanaan booda 16:9 inni godhattu. Sanaan booda iddoo miidiyaa jedhu kana ni cuqaaftu. Backgroundii tokko fudhattanii ni dhuftu. Backgroundii isa gurraacha kana fudhadhaa kama Kaayin Maaster of keessaa qabu. Sanaan booda hamma daqiiqaa sakandii 13 akkana ni kaa'attu. 11 13 iddoo kanatti ni dhiifattu. Raayit gootanii keessaa ni baatu. Sanaan booda iddoo leeyar jettanii cuqaaftanii miidiyaa keessa seentanii intiricha fudhattanii dhuftanii jechuudha. Intiroo kana mootuu linkii isaa Telegram kiyya gubbaan argattu. Linkii Telegram ammoo description box jala isiniif kaa'a. Description box gubbaa cuqaasatii jala galaatii buufadhaa isiniin jedha. Isa gubbaa erga cuqaaftaniin booda intiricha keessan gubbaatu hidhanii iddoo tana dhuftanii adii kanarra kaattu jechuudha. Full screen irra kaattu jechuudha. Sanaan booda intiroon isa kana fakkaata. Intirichi keenya kana jira jechuudha. Amma intiricha keenya hojii isaa itti eegallaa jechuudha. Intiricha keenya qalleetiin sakandii kanarra ni finna. Iddoo kana finne. Iddoo hamma sakandii kanaa finne. Iddoo kanatti dhaabnee leeyarii keenya keessa inni miidiyaa ni cuqaafna. Sanaan booda loogoo keenya fidannee dhufnaa jechuudha. Loogoo keessan dura qopheeffatanii lafa kaachuu qabdanii. Loogoo keessan ni qabattanii itti dhufattuuni jechuudha. Loogoon namoota backgroundiin isaa duubni isaa qullaa ta'uu qaba jechuudha. Loogoo keessan akkatti irratti kaa'ataniin booda ni xiqqeessitu jechuudha. Keessatti qabdanii xiqqeessitanii garaachara ta'uu isaa immoo sarara diimaa lamaan akka dhaabbatee ni ilaaltu. Akkatti asirratti erga dhiifattaniin booda amma isaa ni xiqqeessitu jechuudha. Sanaan booda raayit gootanii opiin goonee ilaallu. Akkatti nuuf hojjetee jira jechuudha. Ammallee maal gootanii loogoo keessan gubbaatu hidhanii asiin hiree ol deemtanii dhuma irra dhahitanii biildiingi tan jettu tana ni cuqaaftu. Sanaan booda iskiriin tan jettu tana ni cuqaaftu jechuudha. Iskiriin tan jettu cuqaaftanii kun 100 irra ta'uu qaba. 100 gubbaa ni kaa'attu. Sanaan booda raayit gootanii bannee waliin haa ilaallu. Isa kana xiqqoo gara duraan isiisitu. Sanaan booda duuba namootu sobarras dabarsitu. Asiin namootu irraa kuttanii ni gattu. Irraa kan dheeratu taate isin harka. Sanaan booda bilee gootanii ilaaltu jechuudha. Sanaan booda iddoo isa kanatti ni dhaabdu. Leeyarii keessan keessa seentanii teekist tan jettan cuqaaftanii maqaa YouTube keessaniitti barreessitu jechuudha. Oromoo System Appii kana kaphii irratti barreeffattanii kanaasiin wanti keessa walii wal qixxeessitu. Loogoo keessan ammoo as fiddaniitiin wal qixxeessitu. Sanaan booda play goonee haa ilaallu. Intirichi kun akkamitti akka hojjetamee jiru waliin haa ilaallu. Sanaan booda barreeffama gubbaa ni cuqaaftu. Barreeffama keessan iddoo kana ni geessitu. Sanaan booda iddoo kana ni cuqaaftu. Sanaan booda
barreeffama ni jijjiirtuutti sanaan booda as gubbaatu hidhanii raayit gootuu jechuudha. Barreeffama kanarra erga godhattaniin booda kalariin isumaan adiimaan haa ta'u baakgiraawundiin gurraacha waan ta'eef kalariin kanumaan namatti tola waan ta'eef isin ammoo tuqa isin tole rakkaattu jechuudha. In animation tan jettan namoonni cuqaaftuuf fi tan jettu rakkaattu sakandii isaa achuma irratti dhiiftanii bira tartuu jechuudha. Sanaan booda raayit gootanii loogoo keessan irrallee ni cuqaaftu in animation kan jedhurra fi tan jetturra ni kaattu sakandii isaa achumatti ni dhiiftu raayit gootanii keessaa baatu jechuudha. Sanaan booda akka itti bannee play goonee haa ilaallu jechuudha. Akkuma argitan loogoo keenya fi maqaa yuutuubii keenya walirratti galchinee hojjannee jirra jechuudha. Isinilleen akkana gootanii hojjechuu ni dandeessu. Ammammotu margitan intro bareedaa kana hojjanneetiin jirra jechuudha. Sanaan booda maal gootanii iddoo siitingii iddoo kana dhuftanii viidiyoo irratti gabbuufattanii iddoo kana notification kana on gootanii fi kan ammootu second tokko irratti deebiftuuf jechuudha. Sanaan booda raayit gootu. Sanaan booda intro bareedaa nuuf hojjetamee jira jechuudha. Akkuma argitan intro bifa kanaan hojjannee jirra jechuudha. Sanaan booda kan nurraa eegamu save bilbila keenya irratti save godhachuu qofa. Akkanatti hojjettaniitiin itti fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Sanaan booda bantaniitiin wanta irraa hir'ate yoo jiraate itti guuttattu. Akkuma argitan viidiyoo bareedaa kan waliin hojjenneerra. Sanaan booda iddoo share iddoo kana ni cuqaaftu. Sanaan booda isa kana amma ta'e tokko siistanii kanallee dhumarrallee geessitan gabaabaadha waan ta'eef yoomusimmoo waan ta'eef akka itti buufachuu ni dandeessu isiniin jedha. Barumsi keenya kan har'aa kana fakkaata. Waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Chaanaala kiyya kana obboleeyyan kiyya subscribe godhaatii na gargaaraa isiniin jedha. Wal haa gargaaru wal haa guddifnu isiniin jedha. Wal malee maal qabnaa isiniin jedha. Amma barumsa keenya xumurreetiin jirra. Nagaan naa turaa isiniin jedha. Ciao.